Gaafa Yesuus dhufu hunda tabiddaan gingilfama. Maal keessa akka jirtu adda baasi beeki yaa namaa. Abadduutti ilaali eessatti akka geessu karaan kee. Ilkaan garuu bo'u akka hin taane daraa dhumni kee. Abadduutti ilaali eessatti akka geessu karaan kee. Ilkaan garuu bo'u akka hin taane daraa dhumni kee. Ilkaan garuu bo'u akka hin taane daraa dhumni kee. Ilkaan garuu bo'u akka hin taane daraa dhumni kee. Adda baafadhume maalumaaf wallaalaa taata. Murtaan kee yoo dhufe eessatti si arga laata. Gatiin keessa kamii kanatti itti adeemaa jirtu. Gonfichaa jireenyaa akka hin namneef maal of eeggadhu. Gonfichaa jireenyaa akka hin namneef maal of eeggadhu. Gonfichaa jireenyaa akka hin namneef maal of eeggadhu. Gaarichaa jireenyaa hin dagatiin maaloo adaraa kee. Isa akka argattuuf si barbaade dursee waaqni kee. Maalumaaf dagatta yaa namaa hin dagatini. Jireenyaaf si waame gooftaa keetti dugda gatini. Maalumaaf dagatta yaa namaa hin dagatini. Jireenyaaf si waame gooftaa keetti dugda gatini. Jireenyaaf si waame gooftaa keetti dugda gatini. Jireenyaaf si waame gooftaa keetti dugda gatini. Gaafa Yesuus dhufu hunda tabiddaan gingilfama. Maal keessa akka jirtu adda baasi beeki yaa namaa. Abadduutti ilaali eessatti akka geessu karaan kee. Ilkaan garuu bo'u akka hin taane daraa dhumni kee. Abadduutti ilaali eessatti akka geessu karaan kee. Ilkaan garuu bo'u akka hin taane daraa dhumni kee. Ilkaan garuu bo'u akka hin taane daraa dhumni kee. Ilkaan garuu bo'u akka hin taane daraa dhumni kee. Hunduu yoo fakkaate kan kee miti kana beekadhu. Simachuu kee dura kan kee laali adda baafadhu. Akeekkadhu laali warra keessi isaanii yeeyyi. Of oolchuu yoo feete isaan irraati adda bayi. Akeekkadhu laali warra keessi isaanii yeeyyi. Of oolchuu yoo feete
isaan irraati yaadda wayii of oolchuu yoo feete isaan irraati yaadda wayii of oolchuu yoo feete isaan irraati yaadda wayii. Adara yaa namaa galaasi oolchumee naqadhu hundumaa dursiti gooftaa keef mee jilbeeffadhu innoo sitti himaa wanta gochuun sirra jiru kansaa kan ta'ani kan badeeru tasayyuun jiru innoo sitti himaa wanta gochuun sirra jiru kansaa kan ta'ani kan badeeru tasayyuun jiru. Gaafa Yesuus dhufu hunda tabiddaan gingilfama maal keessa akka jirtu adda baasi beeki yaa namaa dhaabadhuuti ilaali eessatti akka geessu karaan kee ilkaan qaruu bo'u akka hin taane daraa dhumni kee dhaabadhuuti ilaali eessatti akka geessu karaan kee ilkaan qaruu bo'u akka hin taane daraa dhumni kee ilkaan qaruu bo'u akka hin taane daraa dhumni kee ilkaan qaruu bo'u akka hin taane daraa dhumni kee.